Dituu fi miti wanta kana kaasuni tokkoffaa irratti obboleewwan keenya baay'een sababa adda addaatiin dhiiraan muufamanii Ashamaa harka foonee hordoftoota naatu nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif baay'eetu akkam jirtu nagaa keessanii. Anis nagaadhaa waaqayyoodhaaf galannaa ga'u egaan har'aa keessummaa addaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Hanga xumuraa viidiyoo kanaatti akka nu hordoftanii akkasumallee barumsa jabduu akka irraa argattan homaa shakkii tokko hin qabnu. Egaan kallattumaan gara keessummaa kiyya guyyaa har'aatiitiin darba. Obboleettiin kun Warqineesh waamicha koo kabajjee gara kootti dhufuu keetiif hedduu gammadeera. Baga nagaan. Baga nagaan. Warqineesh egaan amma kallattumaan gara gaafii kiyya guyyaa har'aatiitiin darba. Yaada barumsa qabu kan qooduma shakkii qabu. Egaan Warqineesh nama jaalalaan miidhameedha. Facebook irratti argee Facebook irratti toora Facebook irratti meeseejiin yaa'u akkasumallee wanta isheen poosti gootu riili akka nama tokkotti kan baay'ee nama gaddisiisudha. Mee Warqineesh sana hunda gochuu kee maalidha? Maalirraa kaatee akkas goote? Ani inumaayyuu akkaawuntiin kun feekidha yeroon itti jedhetu jira. Akkaawuntiin kun ishee miti, micayyoon kun ishee miti yeroon jedhetu jira. Sumaadha moo si'ii miti maalirraan kan ka'esi hanga amantaa kootaan jijjiiraa jedhutti wanti si geessise mee isa sana nu barsiisii hubannoo nu laadhu maalidha inni? Ishee obboleettii koo gaafa na gaafattee eebbifame siin jecha feesbuukichi feekii miti kan kootu dhuma ture. Anis akkas gochuu kan dandeetti yaadees yookiin immoo taasisuudhaafis miti jechoonni tokko tokko na aarsaniiti. Gaafa jalqabaa jechuun wanta yaadamneedha hin yaadamas jedhee wanna yaadee miti. Immoo kunis hin taa'ee wanna yaadee miti tariitii garuu akkuma bifti namaa garagara ta'ee yaadni namaas garagara. Jaalalli immoo namni tokko yoo dhugumaan jaalatan tokkoon immoo sabaan fakkeessee jaalachuu danda'a. Anis immoo naman eenyu walitti jechuun bakka waaqa walitti jaalachuu bira kanan ga'eedha. Nama agas jaaladhu guyyaa ji'a tokkoof naannoo turbe tokkoof onlaayinii irraan turre gaafa onlaayinii irratti deebi'uun jecha kana dhageenya bakka hin amanni nan kolfe calliseen kolfe bakka jechuun agammayyuu namanne namas dhugaadha nama fakkaachaa hin jiru garuu duraan immoo wanna dubbadheen qaba jechuudha mucichan jaaladhe kanaan jechuudha. Jechuun bakka jaalalli qaanii qabu jaalala jechuun immoo Kiristoos jechuudha. Ani jedheeni ani siin gargar baanan yookiin lubbuu koo irratti murteessaa yookiin immoo amantaa koo jijjiiran jechuun jecha wayii jedhu wayiin jechaanii ture jechuudha. Isaanirraa kan ka'e jecha akkasii poostii godhe malee ani amantaa koo yoomillee jijjiiruufi miti. Immoo gocha akkasiis na raawwadhe yaadne aarii waan baay'ee nama godhaa wanni nama hin gooneensu. Sanirraa kan ka'e akkas godhe malee itti yaadee jechuudha. Nama of kalchaa hundumti keessaan. Of kalisiin jenna egaa nama ta'ee kan iddoo goggoorri jiru asirratti ani gaaffiisi gaafachuutii barbaade dura waadaan galee fi jettee jirta waadaa walii gallee jirra. Waadaan kun immoo yoo ati na dhiistee ani amantaa koo nan jijjiira. Gama biraatiin immoo jaalala namaatii fi jaalala waaqayyoo wal madaalchiste. Jaalalli namaa fi jaalalli waaqayyoo akkamitti wal madaalchisuu dandeesse kan jedhu naa deebisii gaafii kaan immoo itti. Jaalalli namaa fi jaalalli waaqayyoo jechuun kan wal madaalchiste jechuun namni tokko jaalala fooniitiin yeroo tokko ni mo'ame jechuudha. Anis immoo isa waaqayyoo wal caalchisee miti bakka jechuun maal akka ta'e hin beeku bakka maal akka ta'e hin beeku hedduun isa jaaladhaani. Tariitii tokko taanas jedhee yaadee gargar hin baane. Innis immoo wanta akkana keechiin seenedhe. Yaadeen beeku nama akkasiis natti fakkaanne bakka nama baay'ee jaaladhu hin darbuudha fi ammayyuu baay'een jaaladhaan akkasiyyuu godhee isa hin jibbu jechuudha. Tariitii yaadees gochuu danda'a, dogongoraan gochuu danda'a. Hundumaafiyyuu kan beeku Kiristoos duwwaadha. Abbaan murtii isaadha. Ani immoo kan
isa wal caalchisiin jedhu waaqayyoon caalchiseen jechuun koo wantoota baay'eedha. Isa birayyuu dandarbe natti tola dubbachuu dhiisee jechuu koo qoodee ifa wajjiniini. Gaaffii biraatti naa darbe. Eshi gaaffii biraatti kan si darbaa gaaffii biraa kanas si gaafachuu barbaade mucaa kana onlaayiniidhaan jaallatte moo duruma gara maatiitiin yookaan biyya keessatti ilaaltee jaallatte? Eshi gaaffii bareedina gaafatte ani uummata kan beeksisuu barbaade isa kanaadha. Gaafiin kun barreeffamaan beeksisuun barbaade garuu ati immoo paartii intarviyu na gootee gaaffii kana na gaafachuu fi ani Geetaahuniin kan wal bareeni bara 2017 akka faranjiitti yookiin immoo akka biyya keenyatti bara 2007 kutaa 10 xumuree gara baadiyyaatti gaafa gaddeebu maatii koo biratti manni amantaa qulqulleettii kidaana biratti qaamanya waaree yoo beekkate achitti haara ijaarame. Inni immoo tajaajilaaf achitti dhufe jedhan ani hin beekulleedha garuu yeroo sanitti san beeku achitti mana amantaa sanitti ani tajaajiltu mana amantaa qulqulleettii kidaana biratiin ture sana turteetti kan sabasabu ana ture jechuudha. Innaa bakka yeroo sanirraa gaaffii jaalala na dhiyeesse ani immoo kutaa 10 xumuree intini maatirikii fudhadhee gara Adaamaan galee jechuudha. Azan lakkoofsa yeruma san narraa fudhatee lakkoofsa kee naa bilbilaatti ture. Anis Adaamaa deemnee sanuma naa bilbilee naa bilbila baqqanaa asubsa ture. Naannoo waggaa lama odoon jaalala isaa keessa hin seenin calliseetuma naa bilbila ture. Ani jechuun dafee ishii hin jenneef jechuudha. Kan hundumaa dhuma na haasofsiisuu dhuma haasofsiisuu fudhatu ture. Guyyaa tokko harka isaa keessa na galfate. Haala saniin jaalala keessa seennee immoo ani bara 2010 akkas gara siddatii kana dhufee beerutu deeme jechuudha. Haala kanaayyuu haa wajjin haasofnaa hanga bara 2021 wajjin haasofnaa. Tarii waaqayyoon jidduu jiru ta'a yookiin immoo ani beeku eenyus maaltu kan akkas godhe bara 2022 biyyaa 22 cidha isaanaan jedhanitti manii mardoo gaariidhaa galanii sillaasee dhiyaatu jedhee fudhadhe. Kana godheera jaalalli naaf isa jidduu jiru eenyu jidduu hin jire deesi yaadu namnis immoo akkasuma jaalatee yaadu garuu waaqayyo dubbachuudhaa fi jechoota keenya keessatti yennaa haasofnu fakkeenya taanaa nuti fakkeenya jaalalleewwan taana geetiyyeen jedhaan guyyaa takka maqaa isaa geetaan jedhe waan hin beeku geetiyyeen jedhaani taanaan jechaani ture innis immoo ishiin taana waaqayyo akaas jechaa ture tariiqa akka afaan keenyaan taane hundumtuu fedha waaqayyootiin ta'a waan ta'eef ta'ee jedhama. Okay, fuudhee egaa gaa'ila kana keessatti dhugaa dubbachuuf taanaan tokkoffaa eeyyama waaqayyoo barbaada. Lammaffaa immoo ofitti amanamummaan illee jarreen lamaan sana keessa yoo jiraateyyuu nama tokko fageenya irra teessee amanuun yeroo itti ulfaatudha. Baay'ee ulfaata. Haa ta'u waan hundumaayyuu ati waan reetii naftu boodarra itti dhufna. Mee amma mucaan kun hanga si wajjin hin jiraatedha. Waggaa baay'ee wajjin hin jiraataniitu. Mee dafqe kee wanti inni sirraatti fudhate wanti inni sirraatti nyaatee jira? Baay'ee hin jira. Qarshis kan darbuu jalqabee yeroo hambeerutu jiru akkuma hambeerutu deemanii nama jajjaamu akkas hojjedhee lakkoo bilbila bitadhee dura sodaa bilbila bilatiin ture bilbila maatiin bira hojjechuun kinaafisaan tureeyyuu akkuma bilbila bitadheen immoo qarshii na gaafatee ani erguun barbaadu maatiin keenya beekanii jireeni kazaan maatanii online wal barreemmoo ani mucaa kiristaanati akkamitti siin ganamoo maaliif na shakkitaminaan sanaan jedhee fotoon ani isa kun irratti poostii godhe kan masqalii qabatee san isa qabatee ani yoon siin gadi kunoo isa kun naa galu naan jedhee suuraa kanatti ergee na booyomse jechuudha. Ani immoo nama kamiyyuu na naman eenyuun ta'e jechuudha nama na namana rakkinni koo kan namni dhayyuu isa kanaadha nama kamiyyuu na namana bakka tolee jedhee kanan qarshii itti ergee booddee deemee lafa wayii bite naan jedhee
lafa bitanaan jedhee toleen jedheeni maatiin koo hundumtu dhagaanii maatiin isaas dhagaana kan qarshiitti ergee akka laftis bitame jechuudha. Kazaan siistariin koo maatii kootti mitee maatiin islaama waa beeksisu naamana jedhanii. Kazaan inni beeksisni rambeessa boruun beeksisa rambeessa dhuma jedhuyyuu waggoota lakkoofsisanii kontraata kobbee xumuradhee gara biyyaa galuudhaaf innaa sanyaa caalu kontraata koo gaafa dhumu biyyi nagaan qabu ture achiin dalaala koo jimmaa'ee hin galu Itoophiyaa gara du'aanii ergimee asirraanii biyyi keenya nagaan qabu jedhanii kazaan dalaalattiin koo deemi rakkoon qabu sin gaggeessanaan jette. Kazaan maatii koos hin mari'achiisne nama takka iyyuu mari'achiisne haadhi sabbaan koos obbolaan koos hundi waan hundi koo isa ture jechuudha. Waan hundi koo jechuudha. Isatti nimee deemi rakkoon qabu kanaan jedhe isheen deeme. Innaas gaafa ngee jalama hojjedhusi birrii na ergi akkanatti mucaa wajjin hojjedhu wajjiniin wallullee kophaatti ba'uun hojjechuu barbaada naan jedhe. Hin erguun jedheen hin ergu ani kana booda hin ergu. Dura gaafa beeruuta ergu ani qarshii isaa kana booda jedhee waadaa sin galchiisne hin erguun jedheeni. Ishi hin ergin jedheetiin aaree na dubbisuu dide jechuudha. Kazaan adaadaan isaa ammoo nama guddaadha. As jiru jechuudha. Isaan ittiin hime deemitiinu kazaan hin lolanii maaliif akkaan ittaan micoota naa dakki daa'ima namaa ittiin taphatanii ishiin mana meeqa seentee hojjettee fiddirtinaan bakka hin lolanii baay'eetti beekamanii kazaan artistoonni koo naamne jechoye deebisee ittiin hojjedhee ishee gufuun ishii borus ishii fayyadaa malee ani fi kiyyaafee miti naamne jedhee achi adaalanis faasikaa irratti warran beeksisa jedhee ergi bakka ችግር የለውም ተጠያቂ እኔ ነኝ ነን jedhanii kazaan fuudheen qarshii qarshii ergeefi mana footoo bansiisee kaameraa namni biteefi mana footoo banatee jechuudha. Ani qarshii ergeefi xinnaan nan turu boqojjiidhaa silxaanatti jijjiirateedha. Kazaan online irra bade maalti online irra badee jedheen firoota isaa gaafadhee jennaan mijoon takka silxaanatti galee bakka anan aare akkamitti icciitiisaan dhokfata ana duriin irraa nyaachaa icciitiisaan dhokfata silxaanatti akkamitti galteedhee kan lolleeni aare jechuudha. Kazaan bakka walitti qabamnee aaree adaaree sulteen hundumtuu tattee jechuudha. Walitti haasa'uu dhiisnee baay'een isaaniillee waraarsuu yaadanii adaadanii sobboleettiin siistariin koos hundumtuu bakka dhagaanii waraarsuu yaadanii nanaare jechuun baay'ee na aarsee qabiriin irraa fudhatee yaada nama biraa wajjin yaada isaa yookiin immoo jireenya isaa akkamitti akka jiraatu nama biraa wajjin mari'ataa qarshii immoo kan gaafatu anaadha. Kan jedhu irraa kan ka'e aaree bakka jechuun taa'us dubbadhee bakka garaa keenya kana boodatti naasu yoo waaqee tokko mutaasa ta'e gaafa galee tokko taana yookiin immoo raasuu guddaa jedheen bakka callisee nama taasisuu dhiisee adaadanii fi obboleettiin isaas immoo jechuudha biyyee jiraatu. Yaada isaati inni eessayyuu hin deemu ati hojjetatu nagaadhaan koottuu naamina naan jedhanii toleedha tan bakka asoolisee hojii koo biratti bicha irratti xiyyeeffadhe wallaan bakka hin gadda gaafa irraan irraa badee dhufuuyyuu natti himame jechuudha. Deeme tana adaadatti hime geetaan akka sargiin isa 22 jedhanii hin godhu naan jedhanii anis namanne bakka jechuun achii bilbilee gaafadhe Aroomtuun jiru sobanaan jedhanii adaadan jedhanii maraatanii yeni bakka achi bilbilanii homaa dhabanii barii obboleettiin dhuftee akkanatti qaa'e. Inni isii miti bu'oonni keenya cabsee sitti dhaga'amanii jedhanii bakka hunduun bu'anii waan immoo wanta kiyyulatti hin fakkaanne bu'oonni isin maaliif waaqayyo kan jaalatu godhee waan nama naaf hin taane narraa fuudhee bakka kana ture maal beekuu danda'a dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama. Egaan qarshiin biyya ormaa kana keessatti akkatti dhufu hundi keenya iyyuu ni beekna. Namoonni biyya keessa jiran garuu waanuma haala salphaatti dhufu itti fakkaata. Dabalataan immoo biyya ormaa yoo jedhan biyya arabaa biyya alaa yoo jedhan nama biyya keessatti iddoo bashannanaatti fakkaachuu danda'a. Nuti garuu akkatti finnu baay'een keenya ni beekna. Egaan mee warqina ishee asirratti jaalalli qarshiidhaan akka bitamne hin beekta.
nama kamuyyuu amanuun baay'ee ulfaata. Ati garuu nama hundumayyuu nama amanu guddaadhaa jirteetta. Egaa nama amanuu laphee ofii dabarsanii namaaf kennuun hanga sadarkaa kanaatti nama miidha. Kana jechuun jireenya ofii fooyyeffachuudhaaf jennee gaafa biyyaa baanutti oluma jedhee dargaggeessi tokko yoo nurraa nyaate dhugaa dubbachuuf taanaan namatti dhaga'ama. Ta'us immoo homaa miti. Ani amma asirratti waan siin jechuu barbaadu. Warqinesh akka namni hin amanamne yookaan immoo ijoollee baay'een akka qarshii nyaachamaa jiran jalaa nyaatamaa jiran namoonni moosanii akka jalaa nyaachaa jiran guyyuma tokkollee shakkiteen beektu immoo barumsa kanallee dhageessee beektu. Maaliif qarshii kee dabarsitee isaa kennita? Gaafa asii galte wajjin hin fayyadamtu ati isa jijjiiruuf of jijjiiruuf biyyaa baata. Oke, gaaffii bareedaadha fuudhee nan argaa ture hiriyoonni koosii obbolaan koos maatiin koos hunduyyuu naan jechaa turan jechuun hin beeku akkaataan qarshiitti ergaa jirus hin beeku namoonnis immoo natti lakki naan jedhu bakka ani jechuun waan baay'ee nama laani waa baay'ee jechuudha nama akkas taasisu natti hin fakkaanne tasayyuu akka hin yaadayyuu hin jedhee yaadne gaa'ela gaggeeffataa miti shamarayyuu naasubseedhee yaadaan ture jechuudha. Bakka waan an ofii koo amanamtuu ta'eef amanamtuus ta'uu baadhu ofii koo bakka haqa namaa nan nyaadha si yookiin immoo akkana kana nan raawwadha namarratti akka sayyuu yaadu jechuudha. Dabalatees immoo amantaa qaba jecha uwwistu keessa koyyo. Indi nama maqdasii waaqayyo keessa dhaabbatu ta'ee nama tsabala tokko wajjin ta'ee deebee nan kaadaa yookiin immoo na nyaatee akkasii wanta akkana raawwatee hin yaadu. Eenyuyyoo ta'eyyuu ani immoo akkasiin taasisa hin yaada si yaadu. Mandi kana nuna akka fudhatan hin beeku malee namni masqalii waaqayyoo ofirraa qabatee harkaan qabatee beeta maqdasii iddoo qulqulleetti dhaabbatee qaddasu gocha kana raawwatee jechuun baay'ee ulfaata dhugaa waaqayyoo baay'ee ulfaata. Anis isa santuyyuu namoota malee amantaa kootiyyuu namoota malee waan biraa miti. Nan amanee jechuudha isa namanee akka raawwatamaa jiru dhuman argu wantoonni akkanaa dhuma raawwatamaa jiru dhuman arguyyuu isa amanee amantummaa wantoonni sun amansiisee wanta akkanaa taasise malee rakkoon qabu. Qarshii immoo yoo dhugates rakkoon qabu. Ani jennee argadhaa yookiin immoo malkaan jedhee irraa fudhadhaa yoo dhugatii eebbisee fi mul'isaa. Maaliif kan caalu jechoota isa dubbachaa ture jechuudha. Jechoota dubbachaa ture santuyyuu ganaa isa gaabbisiisuu danda'a. Tariitiin beekamu jireenyi isaa gara fuulduraa akkam akka ta'u beekamu. Wanti nama mudatu baay'eedha. Addunyaan si jamar iddoo qormaataati. Hagam iyyuu jiraachuu hin dandeenye. Tarii hoggaan keenya yoo xinnaate waggaa 67 kan biraan dabalu. Waggoota kana keessatti immoo gaarummaa hojjannee yeroo dabarre bareedaadha. Jechoota akka wantoota akkanaa gocha waaqayyoon nurraan jaalanne gocha namni nurraan hin jaalanne raawwannee addunyaa kanarratti intini ta'urra bakka dabarsiteeyyuu lubbuu keeyyoo namaa kennite rakkoon qabu jechuudha. Waaqayyo biraa immoo aarsaa kee gaaffattanii argatta jechuudha. Akkana ta'e foodee jecha hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf jecha hin qabu waan dubbadhus hin qabu. Tarii namoonni Facebook irratti akkasitti waan adda addaa poostii godhee micoomtu maraatti bakka bochitu wayitaatti waan kanaan nan kolfa Kiristoos nan kolfe maaliif waaqayyo waan jaalatu godhe waan ani nyaanaaf hin taane narraa fuudhe odoo waan naa ta'u ta'e narraan fuudhu eessayyuu narraan geessu jechuudha wanni barbaadeyyuu dogalee nama naaf ta'uu namni booda jireenya koo qabatee deemudha odoo ta'e eessayyuu irraan lafa ture garuu immoo nama naaf hin taane nabraa fuudhe waaqayyo yaa ulfaatu uumaan kun uumaan fuudhu biyya takkayyuu hin boonye rabbi. Egaa nati nagaa qabda nu Facebook irratti nagaa nu dhoofiteedha kan jirtu. Micoomtuun maal taatee sammuun ishee tuqame ani ndawmi filaqaay ankaawuntii feekiidhaan jedhanii hiriyaatti aqaruudhaani ankaawuntiin kun feekiidha. Ishee miti maaliif jala yaatanii waan akkasaa jettu yeroon ittiin jedhudha jechuudha. Gaafa messengeraan si dubbisuudha kanan amanee egaan uumaa miti waan hundumaafuyyuu. Mee asirratti egaan qarshii nyaatamteetta jaalala isaatiin miidhamteetta waa hedduu taateetta nama boru wajjiniin gara biyyaatti galee gaa'ela dhaabbadhee sa'a namatti waliin horuu jettee karoorsiteetidha kan turte haa ta'uti garuu kan waaqayyo jedhe malee kan namni jedhe hin ta'u
Amma mee asirratti egaa wanta kana hunda keessa deemteedha kan jirtu. Mee amma odoo inni kan biraa sana fuudheetti jira. Kan biraa sana erga fuudhuu isaatiin itti beekte Warqinesh walitti deebina otoo siin jedhee itti deebina.